بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا ربي يا الله كولن في الديق يا كيري كنا الحمد لله قلني كيتما شكري ربي قدا هل كني في قيا كان نجيان في تني باتي رمضان الحمد لله قلني كيتما الحمد لله قلني كيتما يا ربي يا الله ربي نممينه كاكا كينيا لالي قراهن جبانه يا ربي نوف قبلي كداوان كدني سومنا كينيا اللي ورر قبلمي ننقودي يا ربي ور خسارم ننقودي يا ربي ور خسارم baga guyyaa arraa kanaan isin gahe alhamdulillahi mootichi ol tahee karaa kayrii irratti kan waliin nu gahe kadhaa waan kadhannee hunda nuuf dhagahe obboleeyyan islaamaa diin ijaaruuf ka'e labsee waliin gahe harka wal qabate yaadaan tokko tahee kayrii facaafachuuf wal waame wal gahe kayrii facaafachuuf wal waame wal gahe ربي والجالد مالي فيانا الدا اتنا هجنو شريعة إسلاما زنيهن بايسنا ولي فرارما والحمد شوديسا والغرفة ديما أمنتين إسلاما جاللان بكما مسلم نقامة قوما والنياتشا ديما زمن الآخر مسلمات والنياتا يا ربي نباسي فتنا زمن الرا يا ربي نباسي فتنا زمن الرا achiin tarkaanfadhaa karaa jireenyaarraa mee maal dalagannee jiru akiraarraa itti deemaa jirraa umriin dhumaa jiraa arrarraas borumaa guyyaan haariihuma duniyaa dhumtuurraas akirumaa caalaa akirumaa caalaa akka keenyaa miti tan rabbiitu caalaa yaanni ilmaan namaa hunduu garagaraa nuti duniyaaf baanee badhaafamne diinirraa hiree diin argachuun fadhii rabbiitirraa irraa fayyadamaa hiree diin tanarraa irraa fayyadamaa hiree diin tanarraa barachuu qofaamii osootti daleyne irra guddaan keenyaa hedduu if daganne walitti qubalaachuu malee barni dhiifne jette diin maqaa malee barkan haqaa dhabne jette dhageenyaan kaane zannii banne gariin zannii baduu diliidhaan hubanne tan namaa malee tan rabbii hin laallee osoo ta rabbii laallee duruu jijjiiramne yaa rabbii nu qajeelchi akka namaan laallee yaa rabbii nu qajeelchi akka namaan laallee hiikaa isii hubadhaa osoo dilii hin seenne haa ifeeggannuu ta rabbii yaadanne kayriin dalaganne akka nurraa hin banne obsa haa horruu yeroonii fidallanne shayxaana ibliisiis rabbiin maganfanne osootti dalayne cufa waan baranne arra asin jirru fagoo tarkaanfanne arra asin jirru fagoo tarkaanfanne tanamaan dhageenyuti yaatta haa malee ragaadhaan nu dhufannuun galtu xiqqollee rabbiin nu fattanus waa takkaa hin jille qalbiin namaa hundii akkanaan goggoydee edaa shayxaanaatu qalbii teenya dhaale rakkina nu jiru yoom takkaa laallee tanaaf jijjiiramee namuu wal wallaallee tanaaf jijjiiramnee namuu wal wallaallee hubattanii dhiiroo waan as keessa jiru ummata tokkorraa rabbiin hin jijjiiru waan qalbii keessaa hamma jijjiiranii wasaka shayxaanaa cufa haxaawanii jaalala uumuudhaan wal jibbaa dhiisanii wal gorfachuu malee wal hamachuu dhiisanii akkasiin dhufa furmaanni ikwaanii akkasiin dhufa furmaanni ikwaanii zamanul aakir beekaatu wal nyaataa ka akka keenya laalee eessaan nu dhihaata diin abbaan rabbii namni maa wal nyaata najjinaa rahmaanii nu baasii yaa guytaa diin rabbii irratti namuu aangoo barbaada akkanaan teenyee qajeella jijjiirama rabbirraa akkamiin oofa rabbiin duba fitnaa nurraa nutuu hin guddannee keessaa wal jibburra afaan mi'eeffannee hijaa qabachuu irraa wal tuquuf tuffachuu cufa waan zulmiirra akkamiin qeebaltii duba du'aa'iin nurraa akkamiin qeebaltii duba du'aa'iin nurraa in hubannu malee furmaata waan dhabne qur'aanni allaha waan takka nan bifne rakkina nu jiru yoom takkaa laallee tanaaf jijjiiramne namuu wal wallaalle qalbiidhaan hin laallu qur'aana millanne yoo qaraane hoomee maattiin dalayne hin harkannu obboleeyyan cufa waan barbaanne hanga if jijjiirruu qur'aana qabanne hanga if jijjiirruu qur'aana qabanne dubbiin tun na dhibdee namuu if gaafadha anis waan hin arkeen isiniin gayadha mataa kiyya dursee isiniin gorfadhaa toltuu waliif dhaamuu asiin jalqabadhaa toltuu waliif dhaamuu asiin jalqabadha asirrattiin dhaabaa ani walalootiyaa kan na baruu feetan dorgomtuu maqaan koo kan naaf baasees kayriidha hawwiin koo hundumtuu ni beektan muslima ta'uu koo kanarraaf qabadhee asumaan xumuraa kan natti aartan afawnaanillaahi assalaamu alaikum warahmatullah